hadda waan adda ta'een isinii qabadhee dhufee innis maanni yoo jettanii egaa bakka suuqii yookiin bakka hojii koonis isinitti agarsiisaa. hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. egaa YouTube irraa babbadeen jira baduun amalanaa ta'e inshallah amrii kulli rabbina falaafisu. irra hedduun keessanis yeroo YouTube irraa badee maal taatettanii keessaan na barbaaddu bayita ko galatooma rabbiin khayrii hundaan isin na barbaadu jechuudha namoonni akkasii. egaa baduun amalanaa ta'e rabbi kulli na falaafisu. amma garuu waan adda ta'e inshallah akka yeroo hunda isin irraa hin banneef waan adda ta'e isin qabadhee dhufee innis maanni yoo jettan kuniigaa suuqii saalihaati yookiin bakka hojii kootiidha. inshallah wanti isin barbaadani hundinuu asitti isiniif hojjetama jechuudha inshallah. akkuma argitan kunoo tijaajiin kuni tijaajii hojjetamee baheedha. egaa namoonni viidiyoo kana ilaaltan meeshaa keessanii argitan tijaajii keessan argitanii ni beektu jedheen abdii qaba. kunis arabiyaa majlisii obboleettii keenya tokko arabiyaa majlisii kara dannabaa deemu jechuudha meeshaa biraallee qabdi. egaa haala kanaan kunoo maashaallah tabaarakallah rabbiin si gargaaru jedha. suuqii kana ol bal'atee guddatee waa hundayyuu inshallah asti kan hojjetamu kana ta'u daayinaa godhaati inshallah. ergasii akkuma beekamu ka tijaajii ajaja isinirraa fuudheen namatti kenna. amma garuu suuqii dhuma kootti ofumaa kootii ija kootii ilaaluu ofiifillee barataan jira hodhaa kana jechuudha inshallah. garuu amma sanatti baalamoyaa qaxariin ofumaa kootii qodaa bibbitee jechuudha ofumaa kootii of biratti akkasiin barbaadaniin bifa isin barbaadaniin diizaayinii isin barbaadaniin inshallah isiniif hojjetama jechuudha. ajajni kamiyyuu arabiyaa majlisiisa ta'uu firaash carqii tiraas carqii akkuma duraan hojjetamaa jirus haa ta'uu maggaarajaallee waan barbaadan jechuudha inshallah. ofiillee ta'uu maatii keessanii ajajachuu dandeessu. egaa inni duraanii hojiin duraanii xiqqoo ulfaata ture. maaliif jennaan amaanaa namaa fuudhanii deebisanii amaanaadhaan namatti dabarsuudha. keessatti arabiyaa majlisii hedduu tokko natti ulfaataa ture. hamma viidiyoo isaa haalli naa mijaahee bakkitti afamus dhabee afeen beeksisne malee arabiyaa majlisii namoota baay'ee ajajatanii hojjetameef jechuudha. garuu akka carraa ta'e yeroo hojjetamee bootti haalli naa mijoofne soo viidiyoon godhamiin maal ammas fagoodha jechuudha kan inni deddeemu. kanaaf akkas ta'e amma garuu haala kanaan kunoo suuqii dhuma kootis ni hojjetamee akka kana farrashee viidiyoo isaallee isinii ergee kan dhiyoo ta'ellee isinii geessee isinii farrashee waan farrashamu ta'ee kan hin teenye yoo ta'e jechuudha. akkanatti akkasiin barbaadaniin inshallah waan isin barbaadanii gargaarsa rabbiitiin isiniif guutuudha qophiidha jechuudha. amma reefan hojiitti galee kanaaf isinillee na jajjabeessaa. akkuma isinitti hime wallahi inni duraa baay'ee tokko ulfaata. namoota wajjin hojjedhu keessaa mucaa tiraas carqii firaash carqii kana hodhitutu baay'ee tokko maashaallah nama haqaan hojjetudha. isiin nama hanga yoo naan arge keessaa inni kaawwaa tokko yoo ta'e waa tokko qodaan tokko ajajameetu an kummaaf kana ta'e hin jedhin qodaan harkaa fuudheen jiru maaliif garaa nama hin ga'u bakka. garuu akka teettu maal akka yaadetti numa hojjetama. garuu ciqiccii meeqa booda jechuudha. keessatti arabiyaa majlisii magaalaa Jimmaan keessatti subhanallah warri arabiyaa majlisii hojjetan jechuudha mataa nama naannessu. inni kaan gizeedhaan baasee dafee baasee qodaa bareedaa namaan hojjetu. inni kaan immoo dafeen baasu. wallahi namni waggaa tokko deddeebi'ee jira arabiyaa majlisii ajaja tijaajii kennate jechuudha baasamuu fi didee. Annaa iddoo tokko hanqinni jira jechuudha magaalaa Jimmaa keessaa kan hojjetus jira. akkuma sana kan immoo hojii sana ol dabsee gadi daddabsus jira jechuudha. akkasii amrii kulli rabbiin falaafisu inshallah. du'aa godhaatee ajaja barbaadan ajajadhaa waan barbaadan jechuudha.
namoonni mafarrashaas ta'een tajaajiltanii meeshaa biraallee ajajatanii bitamee lafa jiru toon viidiyoo isiniin godhin isinirraa ture dhiifama inshallah tartiibuma isaatiin kanan viidiyoo godhee isin biraan gahu ta'a xiqqoo haaluma haala kunoo makkana kanaatu duddubbatti na hambisee hamma garuu dhufeen jira isin jajjabeessaa waan barbaadan ajajadhaa akkasuma yerootan keessanillee sheerii godhaa magaalaa Jimmaa keessatti meeshaa barbaadan ajajattanii bakka barbaadan isin qaqqabsiisuu hin danda'a bakka barbaadan yeroo jedhu godina Jimmaa jechuudha akkasii inshallah laayikii godhaa viidiyoon kun yoo isinitti tolee inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti mana hojii kootii bukkee jechuudha mana hinnaatu jira mana mataa jechuudha ilwaanaan achi bartee kunoo deemtee hinnaanaa dibiyattiin harkisii hundiinnaa bicha ta'ee dhume gaarii miti keemikaala qaba garuu hin didde bakka naa dibi hinnaanaa dibiyatti deemtee akkasitti kunoo teessee hinnaa dibachuutti jirti karaa kunoo manni mataa kana fakkaataa ollaa mana suuqii kootii jechuudha manni mataa kun Pastiloonaan kun asooltii asiifachii bakka maashaallah deemsa jaallatti silaa ogaa yeroon ganama fuudhee bahee achochu baay'ee tokkotti tola akkasii inshallah nama milkaa'u rabbina taasisu du'aayinaa godhaa redduu gariin hojiinnis deemoo maal saalee akkam yuutuubii irraa badde naan jettu hin dhiisne hojii inshallah biizinillaa giidoo rabbiitiin reefinu cibsadheetti deemuuf ka'aaraa hin dhiisne jira ani online irraa YouTube irraa badus keessaan yoomiyyuu akkan jiru isinitti himaa ture jechuudha karaa WhatsApp waan akkasii na argachuu dandeessu yoomiyyuu YouTube irraa badullee jechuukooti YouTube irraa isimmoo inshallah hin badu na viidiyoo tokko inshallah kanan isin biraan gahu ta'a egaa hanga yoona namoonni na dhaggeeffatan baay'ee tokko galatooma jazakumullahu khairan namoonni subscribe godhaa waan barbaadan ajajadhaa namoonni meeshaa ajajattanii na biraa qabdan inshallah meeshaa keessa waliin isinii gahee viidiyoo isa kanan isin biraan gahu ta'a amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh